Me share walii godha ilmaan Oromoo qaqqaalii warroonni addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan mata duree isaa laalaa share godha mata duree irratti waa isinii barreessee ture waa'ee aslii irraa dubbachuu deema asliin akkuma argitan kana rakkoo isa mudateerra isinii dubbanna walumaan Facebook irratti asliin maal ta'ee aslii maaltu mudatee rakkoo maalittu aslii irra ga'ee jettanii warra gaafataa jirtan hunda keessaniif share godhaatiniin walii facaasa keessattuu ilmaan Oromoo warri Oromoodhaaf qabsoofna jettan warri Oromoodhaaf waa dubbanna jettan warri nuti Oromoodhaaf waan tokko jenne jettan hundi keenna rakkoo cimatu nurra jira jechuudha. Kanaafi liinkii gubbarra isinii kaayee jira. Liinkiin amma gubbarra isinii kaayee ka yuutuubii kiyyaatii miti. Liinkiin feesbuuka ammarra isinii kaayee kuni kiyyaa miti. Liinkii asliiti jechuudha. Aslii Muhammad ni beeytuu mucaa kaayiroo jiraatu kana jechuudha. Sababa kanarraa akka ka'ee hundi keessan liinkii kana hundi keessan sabskraayibii godhuufi qabdan. Sa'aatii ammaa kanarraa kaasee namni dhuguma Oromoo taate namni dhuguma Oromootti amantu biyya feete jiraadhu Dubaay jiraadhu biyya feete jiraadhu sinaan jedha sharmuuxa bayna jalaan naatiin libda tish gagama harree akka keessanii kana ka ilmaan Oromoo bakka maratti jireenya dhoorgaa jiru tiqaala sheer godha ilmaan Oromoo biraan gaya warri dhuguma akkanaa kanatti isinit dhagaame warri dhuguma akkanaa kanatti gubattan edana yoo page sabskraayibii aslii kana ummanni Oromoo jechu wallaahi billaahi namooman qabdan nama jedhee isin ilaakka wal ilmaan Oromoo yoo isin sabskraayibii isaa kana yoo diqqaate kuma 20 kuma 30 sabskraayibii godhiniif Oromummaan teessanuu maali wal tuffachuu deemna jechuudha tanumarrattuu wallaalla waan fagoo waan biraa wajjiin achi deemuu miti tanarrattuu isin laalaan dhugaa rabbii isinitti maaliifi an akka kiyyatti qallaalii natti hin dhagahamu ani gaafa takka jedhee feesbuuka fayyadamuu jalqabu laayivii seenuu jalqabu peejii hordoftoota 5,000 na jalaa qufan hordoftoota 5,000 qofa nama 5,000 qofa peejii qabu narraa guban haga aaree natu beeka jechuudha. Kanaafi hundi keessan ilmaan Oromoo sheer godhaatiniin ijoollee Oromoo biraan naa gaya. Ijoolleen teenna warri aslii jaalattan warri biyya faranjii keessa jirtanis yuuroo teessan doolaara keessan ka Ameerikaa jirtus namni aslii jaalatu hin dhabamu ka Awurooppaa jirtus namni aslii jaalatu hin dhabamu. Ka Dubaay jirtus namni aslii jaalatu hin dhabamu. Ka Qatar jirtus namni aslii jaalatu hin dhabamu. Mucaan kun wayita rakkinna isaa nama kamuu bira dhaabata. Wayita rakkoo isaa nama hunda bira dhaqee dhaabata. Ijoollee kaayiroo keessa jiran yeroo jara dhukkubu gadi bayee iyyaafii ture. Mubaarakiin faa hunda isiituu jechu har'a nam tokko gadi bayee qarqaarsa asliidhaaf hin dubbanne nam tokko jechu wal xiinxallinee jirra. Baga wal qoonne baga gandummaadha kunu. Kunuu gandummaadha ijoolleen teenna yoo sammuu keessan dalage mucaa kana bira dhaabadha. Birrii isaa waliin yuutuubii isaa doolaara 6,000 waliin jalaa guban. Namni peejii qullaa sirraa gube homaa miti bara. Peejii qullaa sirraa gubuun homa takka hiikan qabu. Peejii qullaa yoo guban maal rakkoo qaba. Feesbuuka kiyya kana yoo barbaaddan gubaa nyaadhaa. Maal fiduu dandeessa wasakkan. Gubaa yoo barbaaddan. Gubaa dhabamsiisaa achi. Min taama xaallaa jechuudha. Garuu doolaara 6,000 jechuun maal jechuudha. Birrii kana mara waliin nama jalaa gubdu wasakkan. Gandummaa dheengaddaa. Hundi isaanii kun akkas ta'e birrii kana waliin jalaa gubate gadi baatanii hin dubbattaniifi wayita keessanii afaan banee isin jala fiigee qarqaarsa isinii gaafata birrii dhudhukkube jettanii ciistanii makiinaan bitattan mubaarakiin amma beeraaf olii gad fiigee ijoollee dubartii suudii taate akkas taate birrii dubartirraa nyaate eteeta ufiitiitiin dhalaa jala olii gad fiigu maan dubbatii waa'ee aslii gandummaadha kuni gandummaadhaan wal ijaaranii deeman jechuudha. Kanaafi gadi baatanii ijoolleen teenna mucaa kana birrii isaa buusuufi qabdan. Mallaqa inni kasaare hundi keessan deebisiisuufi qabdan warri harkatti gubsiise jaruma kanaayu mubaarakiin fa'aayu xilaata keeti mubaarak isa kasina sirra dalage si waliin ta'a achitti waa sirraan dubbatu gadi bayee waa'ee ijoollee suudii birrii kuma agasii dhalaa suudii irra nyaate birrii agasii kuma maa gadi baatee hin dubbanneef ati dhuguma nama kheyrii dalagu ati dhuguma nama rahmata rabbii beeku maan dubbanneef gabbaate gandummaadha osoo nama keessan taate u'uu jettee kadhattee fi dachii seentee samii seentee mallaqa buusisiiftaaf jechuudha. Har'a maan dubbatini baga sitiin xalline. Dhugaan jirtu tana ummanni kenna bakka jirtan mara gruppiidhaatiniin mallaqa ni buusnaaf. Ijoolleen teenna ijoolleen Oromoo yoo waan biraa dhabdan akkasitti koomandootii qarqaaraa mucaa kana waan biraa yoo dhabdan jechuudha gandummaa agarree jirra. Wallaahi wabillaahi dhugaa isinitti balmaan Oromoo gowwaan isin sharmuuxaadhaan isin malee namni waan beeku miti. Isin qaruuteedha birrii waliin nu gubdan feesbuuka nurratti gubdu achi tartanii doolaara 6,000 waliin harkaa gubdanii haa maraatuu barbaaddan moo mataa gachisiisuu barbaaddanii
Viidiyoo dhalaa yoo taate takkaa viidiyoo dhalaa gadi baaseetiin mucaan kun yuutuubii isaa irraan kenne. Gubbarra fotoo kaayee namni martuu gubbarra fotoo keettanii itti fayyadamuu jirtan. Hundi keessan jechuudha. Hundi keessan warri irra yuutuubii irraa birrii nyaataa jirtan gubbarra fotoo keettanii fakkeessitanii daldaaltanii birrii ittiin nyaataa jirtan. Mubaarak maal dalagaa jira sa'aatii kanatti? yuutuubiin naggaadataa hin jiru. Akka nama dhalaa Suudi Arabiyaa keessatti dhala ati maa mudiira dhalaati. Isa tokko hattuun ka Facebook asirra gubsiise Mubaaraki dhugaa sitti maan. yuutuubii kellee ka gubsiise Mubaaraki. Ujoolleen teenna gadi bayaa qarqaaraa gurbaa kan. Yoo kanan ta'in ammoo Oromummaa wal waakan walitti nam jamnu bakka. Kuni waan hin taane kun. Wallahi wabillaahi Mubaarak si tuffadhee jira. Deemanchi waa'ee beeraa haasaa. Ujoollee Suudi Arabiyaa nagaa buusuudhaaf kaameeraan si qabe. Kana obboleessa kee ka waliin nyaattee dhuyde. Ka galgalaa ganama waliin akkaataa yuutuubii sanuu sarraa baratte. yuutuubii iyyuu isa si barsiise. Hinaaftee jala garagaltee irra cubsiiftee jechuudha. Situ irra cubsiise yuutuubii isaa. Birrii doolaara 6,000 waliin. Kijibdoota isin kijibdu waliin nyaattee dhuydi. Ilkaaniin itti kolfiti. Indee akka inni itti fide beeytanii. Ummanni kuni wallahi ummata nama baraachuu barbaaduudha. Dhugaa rabbiititti. Haga inni kun dubbatu eegaa ture. Dubbiin kuni jalqaba na bira gahe. Aslii waan kana awwala natti himate. Us warri jettu na jalaa deem sharmuxa. Innaati bada. Si dhagahuun barbaadu waan. Kolkoleedhaan isin. Kolkolee gandoota ilmaan gandaati isin. Gandummaa malee maal beeytan. Gandummaan addatti baastanii irratti wal duulchiftanii wal ijaartanii doolaara 6,000 waliin irratti gubdan. yuutuubii isaa doolaara 6,000 waliin. Mucaan kun dalagaa biraa qaba sa'aatii kanatti. Birrii lafaa qaba. Waa dalagatee qaba. Mubaarak turra gubsiise. Deebisaa fi ijoolleen teenya yuutuubii isaa namni yuutuubii aslii gubsiise Mubaarak Musammaati. Jaalattee jibbitee osoo si ta'uu baattee gabbaateetiniin ummata Oromootitti hiyyitee fi qarqaarsa gaafattaafi. Kijibduudhaati hin sobda. Tooftaadhaan kanaan dura na dhukkube jettee ciistee makiinaan bitatte. Har'a maa gadi baateen kadhanneef isa. Maa gadi baatee mucaa kana Oromoo bira dhaabadhaan jenne. Dhuguma Oromoo bakka buuta. Dhuguma Oromoo dubbatta. Asli yoo taate wayti isin marara rakkoon ga'u. Fiigee isin bira dhufee waa isinii gaafata. An dhugaa jirtu isin eegaa ture. Wallaahi billaahi guyyaa lama isin eege. Takka jedhee mucaan kun natti awwalee rakkoo akkanaattu na mudate naan jedhe. Namni obsee akka inni rakkoo keessan galle godhe ana. Obsi obboleessa kiyya. Waan danda'e ijoolleen teenya yoo mara ilmaan Oromoo si qarqaaruu baatan akka sikkoo mandootti deeffannee birrii teessii deebifna. Mallaqaa jettee sammuun kiniikkatiin birrii jettee maraatiin je'anii namni kadhate aslii ana jechuudha. Ijoolleen teenya namummaa keessa nama isin agarra. Namummaa keessa wallaahi billaahi. Ka Suudii jirtu, ka Dubaay jirtu, ka Kuweet jirtu, ka Awurooppaa kana keessa jirtu mucaa kana yoon qarqaariin namummaa hin qabnu. Namummaa hin qabnu warra har'a isatti gammade kana mataa isaanii gadi cabsuu qabna. yuutuubii isaa sa'aatii kanatti 20 galchuufii qabdan. Sabiskiraayibii isaa halkan edanaa kana 20 maal gootaniitiin akkuma arsiitiitti ilmaan sikkoo mandoo jettaniin waamtan. Jawaarii waa godhuufi miti mucama amma birriin isaa nyaatamte kana deebisaafi. Asirrattuu wal madaalla jechuudha. Kanarrattuu wal madaalla fagoon deemnu. Ibiddan naqqabate wallaahi wabillaahi ibiddan naqqabate. Akka waan kiyya gubateetitti ilaale bakka. Yoo gubdana nama yuutuubii irraa saantibii takka guyyaa takka argadheen qabu. Wallaahi wabillaahi guyyaa takka niiraa takka yuutuubiin naan gafalle. Niiraa takka. Inni kanarraan akka hujii godhatee waan kanarratti xiyyeeffatee dalagachuu jira. Argutti jirtan. Birrii kana mara waliin jalaa gubate waliin nyaatanii dhuydan. Waliin gadi baatan. Waan beeytanii wajji deemtan. Maarraan dubbanne. Maa gadi baatanii ni uummata Oromoon qarqaarre yoo diqqaate doolaara. Yookaan doolaara 10 qarqaartu. Warri Suudi Arabiyaa jiraate yoo guddate riyaala 10 qarqaarta. Riyaala 100 takka ergitaaf. Riyaala 200 ergitaaf. Ka Dubaay jirtu jenee. Ka Qatar jirtu riyaala agasi. Sheer godhaatiniin ilmaan Oromoo biraan naagaya. Yoo uummanni Oromoon hin qarqaariin akkasi koomandootitti guruppii hineetiniin birrii isaa tana galchuufi qabna. Oromummaa wayiituun jirtu amma booda ijoolleen teennallee nama takkan qarqaaru yoo aslii akka arsiititti wallaahi yoo uummanni kun amma asliidhaa birrii kanan deebisin Oromummaa walitti qabnu takkan jiru walirlee qarqaarsa waliin gaafannu. Ilmaan Oromoo wanni jedhu kijiba. Kijiba rabbi jibbe soba jechuudha. Indee asin mataa nama hiikuu barbaaddu. Nama maraachuu barbaaddu. Duula irratti bantanii irratti wal ijaartanii irratti wal gurmeessitanii nama 800 900 irratti gubsiiftanii birrii isaa waliin feesbuuka gubdanii dhiistanii. Feesbuuka gisee meeqa irratti gubsiiftan. Kanaan dura feesbuuka isaa jalaa gubsiiftanii feesbuuka isaa gubatee irratti gadi bayeetiniin ijoollee teenya ijoollee arsii arrabse aslii. Ummata keenya ummata arsii arrabse. Har'allee yuutuubii isin doolaara 6,000 waliin wanni yuutuubii isaa gubdaniif haa ummata keenya ummata arsii arrabsuufi. Haa akka dheengaddaa san gadi bayee nu diqqeessuu barbaaddanii hin jiru wanni akkasii amma booda. Hin soqatina gowwaan hin jiru wanni birriillee dalageetuma fide kaleessa mucaan kun. Ifaajateetu maali itti dhama'eeti har'a yuutuubii guddifachuudhaafani
ji'a meeqa isin kadhachuu jira ji'a meeqa subscribe naa godha oromoo naa gootanii naan goone ji'a meeqa isin kadhadhe har'a inni yuutuubii isaa itti laffa'ee itti dhama'ee kaan godhee waggaa meeqa keessatti yuutuubii isaa akka inni birrii kafaluuf godhate dhayxanii harkatti qabdan zaalimman rabbi dharqanii harkatti qabdan mujrimman ummanni kuni tokkummaa miti wal ijaaranii irratti gubsiisan namni yuutuubii aslii gube mubaarak musammaati jaalattee jibbite har'a warra isa gurmeessee guyyaa takkaan subscribe kiyya kuma gale ati nama qabdaa asliin nama hin qabu bravo wallaalla ijoolleen teena ijoolleen arsii inni nama qabaa asliin nama hin qabu yoo mucaa kanaa waan godhin ilmaan sikkoomandoo isin sareedha anatu isiniin jedhe dhugaa rabbii isinitti himaan gati baanee mucaa kanaa qarqaarsa buusuufi qabna an ibiddi natti qabate bakka ibiddi natti qabate qallaalima kana naarre isaan ta'uufiitii wal jabeessu kenna miskiina rabbii achitti ukkaamsanii akka inni bu'aa takkan argannee godhuuf jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisu nama naarsu intee isin marti uf laalaa ijoolleen har'a yuutuubii dalagattan uf dhaabaddu uf laali marti kee warri har'a yuutuubii banate mee amma mubaarakii kana yuutuubii banate irratti yoo edana gubsiifne maaltu ti dhaga'ama mucaan kun birrii hin argamneef hakamma mubaarak birrii sii kafalee yuutuubiin kee sii kafalee birrii argatte hin arganne haga ammaa ji'a takka reef banatte yoo edana yuutuubii kee wal gurmeessinee sirratti riippoortii goone maaltu si dhaga'ama har'a namni yuutuubii aslii gube ilmaan oromooti ijoollee oromootu irra gubsiise amaaraa miti wallaahi kakadhaan isintuu wal ijaaree irratti gubsiise ani ka isiniin jedhu ilmaan oromoo yoo akka oromootitti qarqaartan qarqaara yuutuubii isaa sabskraayibii godhaafi kunoo liinkii asirra kaa'ee jira yuutuubiin isaa guyyaa takka keessatti 20-30 godhuufi qabdan sabskraayibii isaa jechuudha xiiqiin daa'imarra mi'ooyti jedhe oromoo xiiqiin daa'imarra mi'ooyti doolaarri 6,000 miti ifaajeetuma fide ammas deebisuu danda'a garuu ummanni kenna ummanni oromoo namni dhuguma oromummatti amantu qarqaare yoo qarqaaruu baattan gandummaadha amma booda waliin abdannu jechuudha amma booda wanni wal abdannu takka hin jiru wallaahi billaahi ani sitti hima mubaarak sii namni jalaa gube situ jalaa gube jaalattee osoo hin ta'in kijibda kaleessa gadi baasee fotoo isaa feesbuuk irra poosti goota garaa si nyaate xayyib fotoo isaa poosti goote baasii dura dhaabde haa baasiin dha'uu barbaadde haa baasiin nyaatuu barbaadda baasa dura dhaabdee kan nuu dhiista gubattanillee inni nas beenomaan taane inuma jira warri gammaddan isinitti haa garagalu wanni isatti yaaddanuunti bilaashuma keessanii gammaddanii bachii balleessitan homa takka hin taane nagaa qaba birri yoo taate ni kenninaaf bakka jirru maraa ni qarqaarra doolaara 6,000 miti hin deebisnaaf birri isaa maali wanni biraa wanni isin gammaddaniitiniin cal'istee fachiin si eegaa ture bar gadi bayii dubbadhu ka beeraatu immoo hooyta birrii beeraa jettee halkanii guyyaa ayyaan turre doolaara 6,000 isa kasaarsan maa uummata oromoon gaafatiniif qarqaarsa maan gaafatiniif kijibaadhaati birrii oromootiin kaleessallee makiinaa bitatte har'allee ammoo mucaa sibira rakkataa jiru yuutuubii irra gubsiifte waa takka hin dubbanneef osoo nama sammuu qabu ta'uu baate osoo nama obsa qabu ta'uu baate mucaan kun maraate ufajjeese jechuudha. Ufajjeese ati birrii takkaaf ufajjeefta mubaarak birrii takkaaf doolaara 6,000 dhiisi birrii takkaaf ufajjeefta si beeka si kalee qallaalima kana ibiddanatti hin qabne jechuudha. Nama jabaadha nama dhageettii qabu biyya san keessatti gadi baatee maan dubbanne irraa wayita kaan achi fiidee beera makiinaan fuutee olii gadi hin deemta warra jaalalaa keessan galta nama kaan qarqaaruu keessan galtuumi dubbii jaalalaa takkatu dubbiin jaalalaa dhufa nama tokko jaalalli qabe jennaan sii ka keessa galu dubartii takka durriyyeen birrii irraa nyaatte jennaan itti gaafatamaan sii maaltu si galche keessa galtee ijoollee su'uudiitiniin bakka maratti ilmaan oromoo akka jarri hin jiraanne gootuuf maa seeteeyyu si eegaa turre cal'isnee si laallaaniin maal si fakkaata sila wallahi ibidda na qabde rabbii kiyya akka kadhe ibidda wayita kaan nama 3,000-4 gattaa'ee viidiyoo fide ebaluun qabee fide jedhee ilmaan oromoo bakka jirtutti walitti naqa har'a deebisee mucaa kana wallahi waa takka gabbayeen dubbanneef hin agarre viidiyoo isaa bichaa fotoo isaa qofa baastee poosti goote sabskraayibii godhaaf ilmaan oromoo qarqaaruullee qabna guruppii hiinee guyyaa borii irraa sagantaa baafannee wallahi billaa yoo ummanni oromoo nu qarqaaruu dide akka sikkoommandootitti qarqaarra anatu isiniin jedhe bakka wanni gandummaadha baga si arge mubaarak musamma baga si arge baga wal agarre baga wal agarre inte akkamitti yaaddaati akkamitti yaadda uf gali ilaalime asli achi dhiis ufitti as deebi ana osoo rakkoon isaa kun na mudate maaltu sitti dhagama feesbuuk abbaa feetanii guba gizee 1,000 nurra gubdanii miti hin bananna feesbuuka pilooyisteerii keessa seentanii feesbuuka balleessuu hin dandeettan feesbuuka feete gubi peejii feete gubi ani feesbuuka isaa irraa danda'an qabu gizee kana caala 1,000 irra gubaa turtan wallaahi wabillaahi biddanna qabate mucaan kun yakka biraa qaba oromoo badii biraa qaba viidiyoo inni
bara meeqa keessa dhageessisaa ture viidiyoo dubartii illee yoo ta'e wallaahi yeroo kanatti asliin viidiyoo dubartii takka fidee hin beeku dhoorgaa turre viidiyoo dhalaan fidinii jenneenii dhoorgine viidiyoo dhalaan fidu yoo fidullee fotoo irra kaayee akka nama viidiyoo kaatuu godhee itti gadi dhiisaa jira malee guyyaa takka viidiyoo fidee hin beeku kanaan dura yeroo asiin dura takkatti asandaa boo irratti waan akkasii dubbate gaafa san numarti irratti duullee lolleeni achumaan dhiise mee har'a natti baay'isumaa viidiyoo fide viidiyoo dubartiitiif irratti gubne yoo ka jettan taate viidiyoo madhalaa ka inni maxxanse tokko kan nuu baasa dhalamaa fi dhiirsa walirra ciisee waan akkanaa dalagu waan akkanaa yoo jiraate nuu fida maali yakki isa haga ajjeesuu dadhabdan seerri nun dhiisu jechaaf yuutuubii isaa irratti gubdan jechuudha gara dhahin nun qabnu jechaaf isa ajjeesuu dadhabdanii yuutuubii isa irra gubdan jechuudha feesbuuk irratti maxxansuun keessan maan nu fayyada wallaahi ani mubaarakiin qallaalii ittiin aarre rabbii kiyya kakadhe ibidda natti qabe mubaarak akka waan mubaarak irratti gubeeti ilaala'an akka waan mubaarak musammaa irratti gubeetitti ilaala usi warri jettu kun sitti haa galu naa taallachuu libda isini warri kana dalage maaliif hin dubbanne wayta beeraa gadi bahee uu jedha mucaa kana akka inni itti mataan buwaafatee lafa ciisaa jiruun argaa gadi bahee oromoo bira dhaabadhaa mucaan kun ilma keessani arsiillee ta'u kenna maan jedhin gandummaa laaltee miti adda nu qoodde maa gadi baatee irraan dubbatin anatu kaayiroo jira isinumatu achi jira gadi baataniitiniin mucaan kun rakkina cimatu isa mudate oromoo bira dhaabadhaa addunyaan sagalii homaa miti hin dhuftiin tarti bira nuu dhaabadhaa qarqaarsa nuu godhaafi abbaan dandeette riyaala 10 abbaan dandeette riyaala 20 guruppiidha akkaawuntii maxxansa kunoo isinii maxxansine oromoo bira nuu dhaabadhaa namni isa jaalatuun godhaaf ka isa jibben dhiisa jechuudha maatanuma nuun godhin mubaarak maatanuma nuun godhin ati dhuguma nama nagaa barbaadu ati dhuguma ijoollee suudii irratti xiyyeeffattee ijoollee suudii galgalaa ganama walitti naqaa jirta dubbi matana gadi baatee maa nuun dubbatin ati abbaa miskiinaati siin jedhan abbaa miskiinaa maali ati abbaa miskiinaa kataate mucaa kana maa sagalee hin ta'in moo ati uf bichaa jaalatta uf qofa jaalatta nama beekaa eega taate nama beekamaa eega taate nama si biratti maraatu tokko ittiin dhiiftu ture bara asliin akkuma fuulli isaa gurraacha'u onneen isaallee gurraattiidha nama jabaadha wallaahi billaahi nama jabaa osoo nama akkanaa kana taate ufiif ajjeesa dhugaa isinitti maali feesbuuka kiyya peejii 5,000tiif jecha waan ta'e natu beeka achi booda ammoo itti baradhe peejii 4-5 irra gubdan natti hin dhagayamu yuutuubii kiyya yoo ama yoo barbaaddan gubaa edana riippoortii godha saantibii takka irraan arganne wallaahi guyyaa takka saantibii takka naan kafalle doolaara 6,000 jechuun birrii meeqa doolaarri 6,000 birrii xiqqaadha min aynatis bino gadi baatee irraan dubbattu bakka feesbuuk irra nuu maxxansitanii abshiir asli mindinoo abshiir maal gootaniif abshiiriin maa inni rabbiin obsa isaa kennee jiraate gadi baatanii qarqaaruu qabdan oromoon hundi yoo oromummatti amantan yoo wal jajjabeessuun jiraate yoo wayta rakkinaa waliin dhaabannaan jiraate haizoo si waliin jirra obboleessa kiyya rakkina biraan qabdu saba keetiif sirra duulan saba keetiif si ukkaamsuu yaalan saba keetiif si cabsuu yaalan rakkina biraan qabdu badii biraan qabdu kana namaan jedha namni fayyaa namaan qabu kana namaa dubbata bakka viidiyoo dubartii isa birrii sirraa nyaate haga namuluu sirraa nyaate maan dubbanne kana ka doolaara 6,000 jalaa guban maan dubbanne waan gaarii dalagaa jirta kana maan dalayne ishii waan gaarii eega dalagaa jiraatte namni marti quba sitti qabeessi eegu jira takka rabbiin namaa dubbataa jira rakkoo mara dubbataa jiraatte maa gadi baay'ee hin dubbatin dheengadda gaafa abduuseen dhukkubsate daqiiqatti namni marti waa dubbateef gaafa si dhukkube daqiiqatti si dubbate asliin kun galata isin biraan qabu mucaan kun dirqama naa dubbadhaa jedhee isin kadhachuu qaba yookaan nama gaarii wayii hin fakkeessitu mubaaraketi nama jabaa wayii hin fakkeessitu yookaan ati doolaara 6,000 jechuun birrii meeqa Itoophiyaa natti himame doolaarri takka sa'arra guyyaa har'aa birrii Itoophiyaa 50 doolaarri takkatti isin doolaara 6,000 isa jalaa gubate cal'istanii ilaaltan gandummaa rabbii kiyya kakadhe sagantaa itti qabannee ijoolleen teenya ilmaan oromoo hundi keessan qarqaara wal xiinxallaa taati dubbiin tun wallaahi billaahi dhugaa isinitti himan wal xiinxalluu taati namni rakkanneen jiru namni rakkoon isa mudanneen jiru waruu wal xiinxallina yakka takkallee hin qabu asliin dhuunfaa namaatirraa waan qabu abiyyi yoo qeeqe abiyyi irratti yoo duule oromoo kutaa 11 irratti duulaa jira wanni isa qofa qophatti baasanii
Facebook isaa YouTube isaa haguma birri irraa baafatu maal eegina haguma mallaqa isaa irraa baafatu maal eegina irratti riippoorti goota wal ijaartanii wal gurmeessitanii ummanni keenya ummanni Oromoo bira dhaabbachuu qabdan wallahi billahi isin irratti dirqama kun obboleeyyan kiyya dunyaan inuma dhumtii beeka ijoolleen teena ta shamarranii bilaashattuu isin irraa nyaataa turanii mi birri tana har'a galata qabdi isin irraa galata isin irraa qabdi har'a birriin tun mucaan kun yakka takkan qabu mubaarakiin garuu isin martuu baga xiinxallitan ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan mubaarak musammaa baga si xiinxalle ilmaan Oromoo hundi anatu kun ummata bara duratti siin jedhela namni Masrii keessatti ummata qarqaaru Masrii keessaa bahee Su'uud Arabiyaatti achi taree rakkoo furmaata godhuudhaaf dubbataa jiru sii miti mucaa si waliin nyaatu mucaa si waliin dhugu kalee malee dheengadda wajjiin teettee haasa'aa jirta obboleessa kiyya akkami garaan si danda'e akkamitti aslii kana gadi baatee ummata Oromoo mucaa kanaa waa buusa afaan si lugaamanii har'a beekumsi kee har'a eessa dhaqe dandeettiin kee eessa dhaqe abbaa miskiinaa siin jechuun kee har'a qilee seene gandummaadha kana wanni ati beekamtuun kijiba ammoo uummanni Suudii si jaalate YouTube kee kana yoo sirratti riippoorti godhan gaafsan beeytaa jechuudha mataa hidhattee ciifta achi booda asliin gadi bahee ummata Oromoo sii kadhata birriin sii dhufa akkasiin wanni ati barbaaddu ittiin dubbattu mucaan kun wayita isin waataatan u'uu jedhee garana fiigee garas fiigee isinii kadhata nama garramu wallahi guyyaa lama eege ummata kanaan asliin jalqaba waan kana natti hime dubbiin tun sibira haa buutu gurra si haa buutu naan jedhee natti hime obboleessa kiyya jedheen hin aariin ittiin gaddin jedheen addunyaan homaa miti wallahi ummata keenyatti si himne waan barbaachisu sii goona doolaara 6,000 kana dhiisi tasanii olii ummata keenya sii godha yoo ummanni Oromoo nuun birmatiin akkasi koomandootitti wal dirqamsiifnee sii guurra jedheella hagana mooralii isatti horee jechuudha isin har'a waliin osoo jirtan caal jettanii itti ilaaltanii dhiiraa bar mucaan obsa qabaa bar garaan isaa bar akkuma isin ilaaltan kana obsa qaba wallahi billahi miskiinni akka isaan jiru kaayiroo keessa afaaniin nama arrabsaa afaaniin waan namaan jedha ilaaltanii itti dhiyaadha dubbisa waliin haasaa alaalame an asliin firooma takkan qabu dhugaa rabbii isinitti himaa guyyaa keessa wal baranne sirritti beeka garuu amma keessa isaa waliin dawwalla waliin haasofna ndee akkami callistan isin footoo kiyya Facebook irra maxxansitanii maan naa gootan isin si waliin jirra Ahmad waan kun nagarii qabu tokko na argisiisa hin beeytan ammoo wanni Facebook isaa gubateef namni dhukkuba sammuu bilchiginnatti ta'ee ummata bilchiginnaa mana mataa nyaate tokko isa sababa kana jalaa gubate Facebook isaa baga gubdan guba hin deeffata kunoo Facebook bira YouTube inuma deeffata birrii waliin maa jalaa gubdu maa inni doolaara 6,000 waliin nama jalaa gubuu YouTube nama uff maala boo ummata kanaa kana ishee Oromoo taanee wajjin uumamne rakkanne gara marattuu jiran wallahi wabillahi rakkanne wallahi Oromoo yoo mucaa kana nama hin godhin wallahi billahi Oromummaan afaanuma bichaa jechuudha afaanuma bichaa xiiqii keessa galuu qabdan ummanni Oromoo bakka jirtanitti diqqaa guddaan rabbii kiyya akka kadhe asliin YouTube isaa mara isaa keessa gadseenee ilaalaan adada inni viidiyoo dubartii ammallee viidiyoon tokko dhufe jedhee maxxansuun keessa gadseenee ilaala takkaa viidiyoo dhalaa argeen beeku yoo jala gadseentuuf isumatu haasa'a viidiyoo tokkocha wayii qofa sagaleen jiru san sagaleen jiraachuu rakkoo maalii qaba fotoo namaa kaameeraadhaan viidiyoo fidee mul'isne kana mara osomaa beeytan dalaytan birrima isaa sanii naaftanii hin beeyna bar subhanallah YouTubein isaa maayii kana guddatee fi jire hordoftoota 45,000 waliin jalaa guban jiran subscribe 45,000 waliin wallahi wabillahi ani amma YouTubein kiyya hordoftoota 2,000 qaba yoo isin gubdan qallaalii kana nan aarsu garuu takka saantibiin takka naa kafalamteen beeku sumuni YouTube irraa nyaadheen beeku nagarra sumuni akkanaanuu iyyaa bilaasha iyyaa jedhee YouTube banadhe malee akka amma birri asliin irratti waliin gubate kana YouTubein bu'aa ganaa namaa buusaa irraan beekuan yoo na gaafattan akka anaatitti rabbii kiyya kakadhe dhugaan jirtu tana doolaara 6,000 YouTube irraa argadhaa miti doolaara 100 YouTube irraa argadha jedheetii mi'a YouTube kana kafanadhe akkanaan dubbadhaa waan dubbadhu san ammoo itti fayyadama jedheetii YouTube banadhe maali yaa Oromoo kana muluu xilaatummaan isin walii qabnu maali Abiyyi maa jecha kana muluu dalaydanii wal ijaartanii isu maa jecha kana dalaydanii
ummanni kenna wal ijaara birrii mucaa deebisaafi yoo guddate mataa namaatiin riyaaluma 100 takka nuu kennitan ijoolleen Suudii. Ijoolleen Ameerikaa jirtan namni aslii jaalattu doolaaruma 100. Ka Kuweet jirtus birrima Kuweet 100. Warri Awurooppaa jirtanillee yuuroma 100 nuu kenna. Akkaawuntii isiniin haa maxxanu qarqaarsi dirqama godhamuufi qaba asliidhaaf. Yuutuubii isaa ammoo sabiskiraayibii godhuufi qabdan edana. Wallaahi wabillaahi ani sa'ati iyyannoo gaafatee ture mucaan na haa deebi'u yoo naa deebi'e jedhee jechuudha. Yuutuubii isaa sa'ati 48 guutuu eegee silaa sa'ati 24 keessatti sii deebisan deebii. Kanaafi aduwwii kana mataan haa cabu. Xilaata keenya kana mataa haa cabsinu. Wal bira haa dhaabbannu. Mubaarakii tokko ka yuutuubii aslii gube. Dhugaan jirtu tana. Mubaarak musammaa yuutuubii aslii situ jalaa gubsiise. Situ nama ijaare gadi baatee hin dubbanneef gadi baatee waa hin jenneef osoo dhugaan ati jalaa gubuu baattee silaa akkuma rifadhe kana rifattaa jechuudha. Maan rifatin? Har'a ijoollee Suudii keessatti uummata itti naqxee imbaasiin Suudii jiru ijoollee qabaa ajjeesa, qabaa hidhaa, qabaa bakka san geessaa jedhee kan uummata irratti duulchisaa jiru sii miti. Tana dalaguu hin dadhabdu kasi bira jiru ammoo hin dubbattu. Maan dubbanne akkuma birrii shamarranii san barka isaallee birrii bade. Shamarran jara akkuma birrii nyaatante san barka asliillee birritu jala nyaatame. Gadi baatee maa uummatan kadhanneef ka irratti gube ilmaan Oromooti. Ka namaa qorattee hin baasne abbaa waa qoratu miti. Abbaa miskiinaatii miti. Abbaa rakkataatii miti asi. Moo waan biraatiif deemta. Moo harka keessaa qabda yuutuubii gubachuu isaa kana. Dhugaa walitti himanii bakka namatti dhiiteen bulan jette Oromoo. Harka keessaa qabda. Dhugaan jirtu tana. Osoo harka keessaa qabaachuu baattanii gadi baataniitiin Oromoo qarqaarsa na bira dhaabbadhu. Abbaan dandeette riyaala 10 naa kenni. Oromoon baay'inni isii galaana. Doolaara 6,000 miti doolaara 40-50 guurraa mucaa kana. Obboleeyyan kiyya akka inni yuutuubii kanatti na jamne haftaamii isa godhuu danda'a uummanni Oromoo. Haftaamii wallahi dhugaa rabbii isinitti maan. Haftaamii isa godhuu danda'a uummanni Oromoo. Doolaara 60,000 dhiisi. Qallaalima kana nan gubne ana dhugaa rabbiititti. Nama aarsa. Maa gadi baatanii hin dubbanneef. Footoo poostii nu goota si eegaa ture barra. Footoo poostii godhuun kee maayini. Aslii gadi bahee hin dubbatatu. Aarii keessa jira. Mooshinii keessa jira. Gabbayeen warrabsu beeyta. Gadi bahee ijoollee teenna ijoollee arsiitu nurra cufe jedhee akka gaafa dheengadda. Feesbuukni jalaa gubannaa nu arrabsee san jeeta. Uummanni keenya irra bira dhaabadhaa waan qabdaniin gaafa san nutu irra duule. Rakkoon fedhe yoo sirra gahe aslii nutu sii jira jedhaanii turtanii uummanni keenya. Har'a kunoo dubbiin dhuftee jirti. Mucaan kuni rakkoo cimaa keessa jira. Yuutuubii isaallee hatattamaan deebi'uufii qaba kan jiru. Ammoo san malettu qarqaarsa namooma birrii isaa tajalaa badde. Yuutuubii isaa amma banate itti ifaajee diraamaa garagaraa dalagee wallaahi billaahi yaa subhaanallah ummata akkanaa kana yaa rabbii kiyyaa Oromoo. Hin baay'annee jarana baay'annee wal miidhaa jirra. Baay'annee akkuma baay'annee wal miidhutti jirra. Waan hin taane walirra dalagu jirra. Ani garuu Mubaarakiin tokko farra kumadha. Warra yuutuubii aslii gubeef Mubaarak anaa tokko. Dhugaa rabbiititti jechuudha. Waan biraa keessa galee isaa arbo shiriin isaa silkiin gurra isaa irraa gadi hin bu'u. Aloo maan dubbanne kanarraa maan dubbanne si arguu jirraa bar waan ati dalaytu. Kuni maali kasi bira taa'ee mataan maraataa jiru. Furmaatan gootuufi. Birrii ta'e yoo achitti illee aslii kennitu taate taati kennituuf sun qofti isaa gahaa miti. Gadi baatee uummatatti illee himuufii qabda. Uummata Oromoo mucaa kana bira dhaabbadhaa jechuu qabda. Maali kaa? Akkuma siisanii bara makiinaan bitattee mi'atuyyuu isaa har'a rakkoon cimaan irratti mul'ate kana silaa gadi baateetiin uummata isaa gaafachuufi qabdaa jechuudha. Keessatti rakkoo qabda gandummaa qabda. Kanaaf waan nyiite jechuudha. Maatee baastee kennitaafi ati yoo baastee kennite yoo guddate birrii Suudaanii 100-200 kennitaaf maa itti godha birrii ta'in ati kennuufiyyuu baadhu uummata kadhuuf. Oromoo qarqaaraa mucaa rakkoo akkanaatti mudate badii biraan qabu waan Oromoo dubbateefi waan Oromoo sagalee ta'eefi maan jenne asii ijoollee Suudii walitti naqee ummanni akka itti gadi bahee dhabu walee ijoolleen tee nama bosona dheessaa jirti.